Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqabarratti gaafiilee siyaasaaf deebiin qawwee ta'utu qabsoo hidhannoo jajjabeessee jaani durataan paartii KFO Profeesar Mararaa Guddinaa gaafiilee siyaasaa humnaan ukkaamsuuf yaaluun warra kaleessan waliin qabsoo karaa nagaatti turellee qabsoo hidhannootti oofee jira jaani. Qaamni bosona jiru kaayyoo shoorarkeessuu qabaatee osoo hin taane dirree gaaffii siyaasaa isaa keessummeessuu dhabuutu qabsoo hidhannootti akka seenuuf dirqamsiisee kan jiran Profeesar Mararaan ammaas taanaan adeemsi mootummaan hordofaa jiru rakkoo siyaasaa biyyattii furuuf kan dandeessisu akka hin taane hubachiisanii jiru. Ijoo keenya itti aanuun lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Bilxiginnaa gidduutti deemaa jiruun magaalaa daangaa Keeniyaatti argamtu Mooyyaalee dabalatee iddoo baay'eetti dhukaasni deemaa jiraachuu BBC'n gabaase. Opereeshinii farra riphee lolaa jiru kan ji'a dabre keessa mootummaan eegaleen loltoonni sirnichaa hedduun ajjeefamuun hedduun isaanii ammoo miidhamu maddeen waraanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa damee kibbaa Koloneel Girmaa Ayyalee opereeshinii cimaaf amansiisaatti jirra yommuu jiru dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii ammoo waraanni isaanii bakka baay'eetti injifannoo boonsaa gonfachaa jiraachuu dubbatu. Naannoo Somaaleetti uummanni waan nyaatu dhabee mankuusaa midhaanii mootummaa naannichaatti argamu cabsuun midhaan hirachuun dhaga'ame. Hongee fi qaala'insa jireenyaa gara dabreen dararamaa kan jiru uummanni naannoo Somaalee mankuusaa midhaanii cabsuun wayita midhaan yaafatu mul'isa. Viidiyoon miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa jiru. Gochi kun magaalaa Qeelaafoo jedhamtutti raawwatamuu kan ibsan maddeen oduu naannichaa fi qaamoleen garaagaraa gochicha dubbii hayyuu siyaasaa Oromoo Profeesar